Esas injiru kun. Amana balu gube, awajira balu gube, ankabenya kanatti gube, ati gubu fin kapso ito baleso. Mirgaf kapso itati. Mana Oromoo gubu fin kapso ito baleso. Ummata Oromoo gubu da fin kapso ito baleso. Biyya gubu fin kapso itoti. Obaleso. Kun kapso Oromoo baleso do baleso. Obaleso uga kapso inu kapso bekum sana kapso inu baleso. Nundi kapsa wata obaleso. Dhaggeeffadhaa uummata Oromoo isin. Yeroo uummata kanaaf qabsoonu seeraan haa qabsoonu. Rakkoon keenya rakkoo mirgaati. Rakkoo mana gubuutii miti. Rakkoo manni maa gubataati. Rakkoo Oromoo irratti mana gubuu uummata Oromoo amantii wal nyaachisuutii miti. Rakkoon keenya. Rakkoon keenya maaliif Oromoon aangoo harkattiidhaa miti? Maaliif namni biraa aangoo harkataa miti? Mirga namummaati. Dhaggeeffadhaa. Kan inni haasawaa jiru kun beekumsa addunyaa tanaati. Geeraraa fi geerara duwwaa cabsii balleessii kijiba gowwummaa fi wallaalummaa jazbummaa dhama'uu ummata Oromoo burjaa jeessuu fi ummata wallaalaa fakkeessudha. Qabsoon akkasii. Ummanni kun ummata guddaadha. Ummanni kun akkatti dubbatu ummata beeku, ummata seeraa fi heera qabu. Akkanama kanaani. Wanni hundi seeraa fi heeraan ta'uudha qabdi. Hoggaa uummanni keenya wanni takka mudatte waan kanarratti gartee siyaasaa hojjechuu uummata keenya warra siyaasaa godhu. Uummanni Oromoo gaafii siyaasaatis gaafatee hin beeku. Gaafachuufis hin taa'u. Gaafiin isaa gaafii mirgaati, gaafii haqaati. Gaafii namni addunyaa kamuu gaafatu. Gaafii biyya shawar keessuutii miti. Gaafii addunyaan guutuun beekte jechuudha. Gaafii isaa gaafii shawar keessa gaafii siyaasaa godhuun gaafii uummata Oromootii fi uummata Oromoo guruudha. Tabaala baasuudha. Kanaan jibbalaal. Uummanni Oromoo shanee jaamuun rukutamuu hin qabu. Shanee fi jinni jaankaa uummanni Oromoo hin beeku. Oromoon Oromoodha. Shanee fi maalati jettu kana dura Oromoon Oromoodha. Oromoon ati bilisiginaa jechuudhaan Oromootti eenyumtiin dubbachuudhaaf mirga tokko illee hin qabu. Oromoon Oromoodha. Bilisiginaa duraas Oromoon Oromoodha. Shanee duraas Oromoon Oromoodha. Kanarra waliif gallaa. Oromoon Oromoo malee maqaa biraan qabu. Oromoon hawaasa saba. Dhaaba siyaasaati miti. Uummata addunyaa keessaa uummata addunyaati. Uummanni Oromoo akka uummanni addunyaa kun jiraatutti jiraachuu qaba. Hawaasa wajjinis akka uummanni addunyaa jiraatutti jiraata. Ifa. Laal.
ifa. Na ajaa'iba bakkuma Oromoon taargeetatti yoo Oromoon tokko aangoo harkate ati gantuudha jedhanii mataa keessa gaddawan. Laal ifitti tuululaa if nyaachuu haa'u waraabu guddina fedhanii bar yoo Oromoon tokko sheekummaa harkate isuma kana dha'uu eegalan yoo qabeenya harkate Oromoof qabsaawaa bar akkana jookon laal mee maaligaa Oromoo fin qabsaawaa jecha guddina Oromoo jibbuu maaligaa ay Oromoo maa sheekummaa harkattii miti bar Oromoo maa aangoo harkattii miti bar mololli keenya yoo lafarratti waa jaarrate isuma kana dha'uu eegalan hatee fudhatee jaabar mee laal milkaa'inuma Oromoo jibbuu bu'aa Oromootiif lollaa barbo hayya furmaata ummata kanaaf idii hoggaa jetteen waliifuu galteen qabduu qabadhu abbootii teenya irraa eegaleetii barsa. Kanaaf obboleessoo obboleessoo ummata kana hanga isinee warri fokkoruu kun warri afaan qofaa kun hanga jabaattanii akka jara kana taatanii ammaaf ummata kana badhaadhina qofatu furuu danda'a. Badhaadhinatu biyya harkaa qaba. Mootummaas badhaadhinatu qaba. Waan hunda kataasisu muree murteessuu danda'u badhaadhina. Ifa. Ani isatis waa takka godhuu hin dandeenyu. Furmaata ummata keenya gara badhaadhinaatiin barbaanna. Ifa moo ifaami? Ifa. Tatiyyaa fi teettitti deebina ni qabsooyinaami achi baanee qabsooyina. Ifa. Qabsaa'oon dhiifnu bar ni qabsooyina. Amma immoo ummata ka tajaajiluu danda'u waa hunda godhuufii danda'u badhaadhina. Madda tokkichaa inni bishaan hin dhuguu kana duraa cufuu hin qabnu ijoo keenya. Kaabinuma santu isaaniif furmaata sheekkanuma santu isaaniif furmaata. Ummata keenya afaanaafis osoo hin taane waa takka harkaa hin qabnu naafi ati. Kijibaadha. Haasawa hedduu heddummeessuun hin barbaachisu. Ummata keenya hawaa hundaan konkolaataa hundaan bakka itti godhuu dandayu kan diina saniis irraa deebisuu dandayu badhaadhina. Katasgabbeessuu danda'us badhaadhina. Perfect. Humna jaaramaa akka qabus badhaadhina. Paartii Oromoon qabu keessaa. Ifa. Paartiin waa hunda godhuu dandayu ko Oromoon qabu badhaadhina. Ifa. Ummata keenya bira kadhaabbachuu dandayu badhaadhina. Dubbii tana badhaadhinatu furmaata itti godha. Badhaadhina ummatatu filate. Naafis hin filanne ummanni badhaadhina filate. Mootummaan filame. Waan ummanni filameef, waan ummanni filateef godhuufii qaba. Naafi atis gaafa filamne ni goonaaf. Ammaaf immoo ha filameetu godhaaf ummatatu filate. Dhugamoo dhugaami. Dhugaadha. Dhugamoo dhugaami Oromoo dhugaadha. Laal akkana laa. Maaliif hin dararta? Eka. Rakkoo ummata kanaatiifis ka gaafatamu badhaadhina. Eenyumaa hin gaafatu nuti.
Abbaan fedhe biyya shoror keessa abbaan fedhe biyya sana akkas godhe ka gaafatamu badhaadhiidha. Biyya isaa eeggachuun isarra. Ummata isaa eeguun isarra. Akkanatti haasa'i. Gootummaa jechuun akkana. Kun akka tarii lamma siyaasa hotan. Arrabsuu fi caccabsii fi balleessii ulee guurratee fi dutanaa fi tanaami. Gootummaa jechuun dhugaa dubbachuu danda'uudha. Haqa lafa kaa'uu danda'uudha. Eenyumti nu hojjeefnee fi hojjeefnaa. Abaluun nu hojjeese kana dhiisi. Dhiise kana. Dhiisi. Ifiif wal hojjeefna namni nu hojjeefne. Dhiise haasoo kanatti naa seenan. Haasoo kana sababa hin baay'isin. Sababa baay'iftanis sababa baay'ifna nuti hedduu sababa baay'ifna. Ummata baaragaa waan taaneef sababa baay'ifna. Akkana maariyyoo akkana ta'u balojjeesee maal waree jaalanna. Wareen hin barbaachisu. Kabiraatti hojii deemu odeessi. Na wajjin odeessin. Na dhukkubaan. Okay? Na dhukkuba. Haasoo biraa tokko illee hin fedhu. Waa takka na wajjin haasayin. Waan inni haasayin hin qabu waan ta'eef. Waan inni haasayin takka illee hin qabu. Waa takka na wajjin haasayin. Furmaata uummata kiyyaa qofaan barbaadama. Furmaata uummata kiyyaa kana gargaaruu danda'u badhaadhina khalaas. Gargaarsummaan asii deemuu yoo badhaadhinni hayyame qofa uummata kiyyaaf gaya. Dubbii gabaabaadha. Humna hin qabu. Uummata kiyyaaf waa godhuudhaaf humna takka illee qabu. Dubbii gabaabaadha. Ka humna qabuttiin dubbii hirkisaa jira jechuudha. Ifa. Uummanni kiyyaa hanqaanaan isa bilisoomsuu eeggataa re'e. Eka. Taqabsooti iyyaatti dhufna. Taqabsoota eenyaatti dhufna. Akkasi. Nuti jajjabaan sun ka Oromoof dhaabbate sun warri akkasii Oromoo bilisoomsuuf yaa'u sun itti dhufna. Rakkoon qabu. Ammaaf garuu hammaatee tole badhaadhinatu uummataaf dirmata ka biyya harkaa qabu badhaadhina itti gaafatamtummaan rakkoo tanaatis ka fudhatu badhaadhina. Ifa. Dhaabni uummanni filatees badhaadhina. Noomite ka file. Dhaabicha uummanni filate dhaabicha uummanni jala deemu gaafachaa jirra jechuu keenya. Akkana moo akkana? Akkana. Akkana. Oromoo kana moo akkanaami? Akkana akka. Kana godhuudhaaf Oromoo ofiin qabsaa'achaa sheekan keenyaa sarrabsuu dhiisa. Abbootii teenyaan rabsaa. Haaji Ibrahim faadha sheekotiin manzaraati haasoftu kun. Hanga isaan uummata kana walitti qaban isin walitti qabuu hin dandeessan. Hamma sheekotiin teenya jaarmaya qaban, hamma majlisni sun paawara qabu, eenyumti dhaabni siyaasaa kamuu paawara hin qabdu. Uummata keenya biratti uummata keenyaaf waa godhuuf hamma majlisa sanii eenyumti nu paawara hin qabdu. Hin kijibin. Hin kijibin. Hin kijibin. Hin kijibin. Hin kijibin. Hamma kaabinee sanii ati ka dhugaa laal maaliin geesseta soba ta'uusaa beekuutu dhugaa ta'uusaa hin beekne irra dhugaadhaan jee barbaadu. Abbootii qabeenyaa biyya keessa jirtu santu ummata keenya gargaaraa jiraasi gargaaruu dandayaas. Waa takka ati ka faca'e kun ifii keetuu gargaaruu hin dandeessu. Callisi. Hin kijibin. Hin kijibin. Hin kijibin. Kaabinee santu ummata keenyaaf dirmataadha. Aangoos ka qabu isaani. Diinallee karraa dha'uu danda'u isaan sani. Jaarmaan waa hundaan guutamaan isaan sani. Ifa. Hin qabnu naafeeti. Hin kijibin. 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 Waan itti wal kadhannee sababa keenyatti uummanni keenya kana ta'e dhaabe kana. Waa takka illee hin fedhu. Irraa na dhokku balaa. Akkana. Warri sheekan keenya ka majlisaatis
akka heeraa fi seera biyyattiitti akka biiti bulutti bulan dhugaadha. Akkasi isa jaarame kana diigaa isa biraan finnu jechuu keenya. Gargaarsa qofa godhi ummataaf. Ummata keenyaaf gargaarsa godhi waan qabdu gad darbi. Waan bira hin dubbatin eenyumattu laal eenyumatti quballaatin ka eenyutu eenyu quballaatasa miidhaan tun hunduma keenya irra gayaa jirti. Nurraas boo amma sii galtee amma lafaa ol guddatteeti miidhaa argeedhaa fi arsiinaan jetta. Bara mililikirraa bara meeqarraa qoba qabna ittuma duguugamaa as geenye miidhaa isiidha nurraas kana. Nuti hin dubbatiin tanarra nuun himin. Amma waan godhi siin jenne godhi. Godhi ati. Waan godhi siin jenne. Godhi waan godhi siin jenne. Ebelu tokkana godhaa jira, ebelu tokkas godhaa jira. Dhiisi kana waan siin jechu jirru baleessa. Hin beeytu ragaatti hin qabdu. Siyaasaadha tokkana godha. Akkuma waliigalatti biitti rakkoo siyaasaa qabdi. Biyya san keessatti ati Oromoo ta'uun keetu rakkoodha. Sumaan sirratti dalagan. Durirraa sirratti dalagan. Ati firra dalagu jirta. Gattaa'i. Waan ati laayitu kana hunda. Waan ati xiqqishoo ati haasoitu kana miti. Asii miti. Waan ati haasoitu kana beelu kana godha haasoo ijoolleetti xiqqishoo. Kun haasoo saba guddaatii bara. Gargaaris hin jenne. Naariyyoo siina kana godha siina kana godha sababa dhiisi. Gargaari. Eenyumattuu quballaatiin. Daasitu manni keenya rakkatee jira akka barbaadeen isaa rakkatu amma kana hin barbaanne nuti. Sababa tokkollee hin barbaanne bara haasa'u biraattis haasa'uu hin barbaanne wallaallees haasa'uu hin sodaannees. Laal. Ammoo leegallee. Ummata kiyyaan walaba baafachaa jira. Haasa'uun nama haasa'u jiru kun ummata kiyya dhaaba siyaasaatiinis walitti hin makinidha. Ummata kiyya kamuun tuqiniidha sirna kam keessattuu. Abbaan barbaade dhaabni barbaadde ummata kiyyan tuqiniin jechaanii jira. Ifa. Ummata kiyyaaf ni qabsoo itaa mirga isaaniitiif qabsaa'e waan isaan dhabaniif waan isaan harkatti hin dhayiniidha. Barbaadan kaabinee haa ta'an barbaadan milishaa haa ta'an barbaade hattuu haa ta'an waan barbaade ummanni kiyya haa ta'u. Ifa. Wanni ummata kiyya quba laattuuf hin qabdu. Waan ummata kiyyaa gootuuf godhiif. Kanas. Akkana moo kanaame? Yaada san caalu yoo qabaatte ummata kiyyaa godhiif. Namuu waan qabdan gargaara. Gargaaruun ummanni ammalaan roobaatu as deema. Yeroo roobaatu as deemaa jira. Bokkaan as deemaa jira. Nutis ni goonaaf. Filosoofiin hin barbaachisu. Waa hedduu filosoofii haasa'uun nu barbaachisu. Filosoofii siyaasaa haasa'uun
akkana furmaata qofaa haasa'uun nu barbaachisa. Kun akkana ta'e asiin akkana ta'e wayi shanyii jaarraa abbaa gadaa shanyii leenjisoo diigaa dhiyeesse kana. Kanaa miti. Dhiyeesse kana. Filosoofii gosa hedduu tokko haasa'u gosa garaagaraa irratti baruu uummata irratti kanaa miti. Haasa'uma garaagaraa irratti bartee akkasi dhaggeeffatan noo. Baxabbaxaan haasa'u kanaan hin barbaachisu. Hatta ormatti hin gartee atteenshin ittiin harkifattu. Atteenshinuma harkifachuuf sheekan akkana godhanii maarriyyoo. Abaloon maarriyyoo. Asiin maarriyyoo. Kana hunda baaraga haasa'u warra baaragaati haasa'u nama dammaqeeti miti kun kanaa miti. Gargaarsa godhi. Eenyumtinu Oromoo kamirratti Oromoo kiristaana irrattis Oromoo maarriyyoo irrattis hunduma irrattu gargaarsa eenyumti kee nagaa uummata Oromooti kanaaf siyaasaa ifiin jettus nagaa uummataa eegi biyyatee eegi booda geessaa biyyatee gubdee uummata kee gubdee injifannoodhaan fidee injiin aangoo uummata keetii tiiksi aangoon uummata keetii yeroo tuqame loli. Faayidaan uummata keetii yeroo tuqame loli. Anamma akkamitti lola seeta. Badhaadhinni aangoo Itoophiyaa keessatti qabu ilmi Oromoo gadhabe ni lola. Laal. Kaabineen Oromoo waan kaabineen Tigraay qabdu san yoo dhabe ni lola. Maaliif kaabinee ta'eedhaa miti? Maaliif kaabinummaa sanirraa dhabee qooda Itoophiyaarraa? Aangoo maaf dhabee? Waan sooressi Itoophiyaa keessatti argachuu qabu. Sooressi Oromoo yoo dhabe ni naara. Maaliif Itoophiyaarraa soorame jee kan agartee gadi hin dha'u. Mootummaarraa Oromoo waan dhabe hundarratti ni dubbadha jechuudha. Laala haasawa. Qabsoo. Amma sii galtee moo? Amma olii galee. Rakkoon saba kanaa bara amata waggaa soddoma injifannoo isaatis rakkoo saba kanaatiin injifannoo isaa harkineeti injifannoo isaa yeroo lama amma haasoftaa miti amma tadeengadda qeeroo finne tana haasoftaa miti san dura lubbuu miliyoona meeqaa 91 wareeyne eega Oromoon aangoo qabate booda biyya gallakkisiise akkuma ammaa kana taphatanii akkuma amma taphachuu jiran kana Oromoo tokkana godhe jedhanii Oromoo walii garagalchanii tapha haala Oromoo baasan arraas sanumatti taphatamaa jira jechuudha kanaan didaa jira. Amma siigaltii ammas tanuma dheengadda laali. Yeroo lama waan ammatti haasoitu tana. Yeroo lama qabsooneeti. Injifannoon dhuftee namumaa kannanii bahan obsan qaban ni jarjaran. Abbuma barbaade siyaasaatti hojjete jechuudha. Mataan na dhukkuba yeroo lama. Waan ta'eef lubbuu hedduu wareedee jechuudha. Dhiigaan jibbeemma. Waan ati haasaitu kanaaf naaf hin galu. Wanni na naasa'u kanatu Oromoof gala. Wanni nama haasa'u jiru kana. Inti ijoollee xiqqishoodhaa miti. Obboleesso waa'ee uummata Oromoo haasa'utti jirra. Waa'ee uummata Oromoo gaasoo waa'ee warra siyaasaa haasa'uu dhiisi. Ebelu kana jeedhaami. Kanu caalaa waajee hin jiru. Ebelu kana jee dhiyeesse kana uummata haa gargaaruun siin jechaa jira. Ebeluun keetis maarriyyoon keetis haa gargaaru. Shaneen keetis Oromoo haa gargaaru obboleessa kiyya. Johaar ati baantus Oromoo haa gargaaru. Abiyyiis Oromoo haa gargaaru. Wanni amma siin jechaa jirru. Oromootti hin duulin eenyumtiinuu siin jechaa jirra. Uummata Oromootiif nagayaa kannanii siin jechaa jirra. Uummanni Oromoo waan biraati. Uummata Oromootiif qabsootaami waa'ee uummata Oromoo dubbadhu ka. Uummata Oromoo kana dubbachuu ati waa'ee dhaaba siyaasaa malee waa'ee Oromoo dubbachuun beektu. Dhaaba siyaasaa moosisuu deemta moo ati? Rakkoo Oromoo haasofita moo waa'ee dhaaba siyaasaa natti haasofita? Gootummaan kan kee waa'ee siyaasaa haasa'uudha moo waa'ee uummata Oromoo haasa'uudhaati? Waa'ee sabaa haasa'ika. Waa'ee ulfina sabaa haasa'ika. Sabni Oromoo waan hin haasa'in maal? Sabni Oromoo haasa'uun barbaachisuu bara.
Maali haasawa naaf ati haasawa nurra bar sabni Oromoo bara haasawaan hin taane booyi sabni Oromoo bar gochaan ta'e waan ta'e kana gochaan qabsaa'ee bar sabni Oromoo yoo qabsaawaa ta'e qabsaawaa kanummaan ati ta'e girtuu yoo qabsottis ta'e saba Oromooti qabsaawaan saba Oromoo caaleen jiru bar haa warra siyaasaatu saba Oromoo caalee qabsoodhaan gootummaadhaan haa Oromoo warra siyaasaatu Oromoo caalaa furmaata Oromooti no eenyumtiin Oromoon caalu eenyumtiin biyya isaarratti Oromootu miidhame Oromootu du'e dhaaba siyaasaa osoo hin taane warra siyaasaa osoo hin taane warri siyaasaa ni naggadee malee maal ta'e Oromoon taphate malee warri siyaasaa maal ta'e Oromoo guutuu akkachi gurguru maal ta'e warri siyaasaa maal biyya isaarra akka dhiige qabeelewe arrallee ka biyya isaarra buqqa'aa jiru biyya isaarratti tumamaa jiru saba Oromooti dhaaba siyaasaati miti ummanni Oromoo biyya isaatirraa garatti deemuu hin qabu lafa isaatirraa garatti deemuu hin qabu saba Oromootiif dubbanna saba Oromooti saba Oromooti achi eenyuma hin beeku lubbuuti yaa hin beeku saba Oromooti achi biyya isaarra ka miidhamaa jiru karoorrifamaa jiru ka obsatee waa hunda wal madaalchifatee deemaa jiru saba Oromooti. Sabni Oromoo garatti baqatee biyya isaarraa deemuu hin qabu akka dhaaba siyaasatti. Ati waa'ee dhaaba siyaasaatii fi waa'ee nama siyaasaa si dhiba. Oromoo caalaa warri siyaasaa waa takka waan beeku waan Oromoofis godhu hin qabu godheetis hin beeku. Qabsaawwan saba Oromootis saba Oromooti kan hin beeku an. Saba Oromoo ka caale dhaaba kamuufiti dhiira kamuufiti hattuu yoo ta'e malee hin jiru. Eenyumtinu eenyumaa saba Oromooti jechuun beeku dhaaba kamuu hin beeku. Goota Oromoo caalaa saba Oromoo caalaa amma rakkina kanaaf dhaaba siyaasaatiin mika Oromoo gargaaru saba Oromooti. Laal rakkuma amma nu mudate kanaaf kakalee isaas nu mudatuuf kan gargaaraa jiru eenyu saba Oromooti. Mana Arabaa keessa hojjetteeti uummata kanaaf daabboo bitti gaala Arabaa teessitee fincaan faranjii dhiixee nyaata bittiif uummata Oromooti kun. Dhaaba siyaasaatiin miti hoggana siyaasaatiin miti. Kallama tokko jecha tokko baasuudhaaf warri siyaasaa kamuu mirga tokko illee qabu kijibaadha kijiba. Suma kana laal biyya Awurooppaa keessatti biyya Faranjii keessatti kan miidhamee nyaata uummata kiyyaa bituuf amma rakkoo dhufte sanaafis ka gargaaru eenyu uummata Oromooti. Kana mau kaname. Kana mau kaname.